Egaa shamarka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya sagantaa tamsaasa kallattiidha. Khaysayu yaada waljijjiirraa boleski yaa wajjin goone qabadheen dhufeen jira. Turtii gaarii gama madda walaabu YouTube channelitiin akkasuma gama madda walaabu page madda walaabu miidiyaatiin hordofaa isiniin jedha. Sagantaan tamsaasa kallattii keenyaa itti fufa. Dhaloonni amma dhaloota carraa qabeessanaan jechuun jira. Keessayyuu dhaloota gannoota 30 dura yookaan 40 dura yoo ilaallee jennu dafanii carraan du'u yookaan immoo carraan dafanii dulloomuu hin jiru. Nuti ammoo dhaloonni amma carraa qabeessa jedha. Dargaggeessa tokkotti isin deebisaa maaliin carraa qabeessa kan jedhuuf isumarraa barannata kan dhageeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii gama madda walaabu miidiyaa akkasuma gama madda walaabu YouTube channelitiin kan isin darbudha. Turtii gaarii isaa waliin goona wal mormii guddaa wal wajjin godhuuf deemna. Turtii gaarii isin jedha waan hordoftaniif ammoo galatooma warri maatiin ta'e maatiin uftaa isin jenna anfal mataa roorrooti akkasuma abdii maal jedhame sagantaa keenya wal wajjin dabarsaa irra turtii gaarii isin jedha. Duraan durseen affeeruu keetiif hedduun galatoomi isin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf sagantaa kanarratti naaf feertee haala kanaan marii kanaaf na qopheessuu keetiif akka dargaggeessa Oromoo tokkotti hedduun galatoomi isin jedha. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu yaada adda addaa kaasutti jirta. Dhugaa dubbachuuf akkuma ati jette ani dargaggeessa amman tanatti dhaloota qubeeti. Dhugaa dubbachuuf namummaan akka nuyi carraa qabullee hin jiru jedheetiin si mormuun barbaada. Maaliif jennaan waggoota 30 yookaan waggoota 50 dura dargaggeessi tokko hanga ganna namni tokko jechaa umrii jiddu galeessummaatiin hanga ganna 120 105 jiddu galeessaan 90 yookaan 80 yookaan 70 geettee jiraatta. Hangas guutuu jiraattee waa hedduu argita. Ammatti ammootu carraan keenya waggaa 5 yoo taate waggaa 6 yoo taate akkasuma waggaa 18 20 yoo geette yeroo duu carraa argattu jira. Carraan kana caaleen jiru siin jechuun barbaada walumaa galatti maaliif amman tanatti jechaadha osoo waan balleessinillee carraa duu qabda. Mirga saba keetiitiifis dubbattee carraa duu qabda. Yoon dubbatanis ajjeefamuu carraa qabda waan taateef carrammaan kana caaleen jiru siin jechuun barbaada maaliif yeroo duritti dhukkubsattee akkasuma immoo balaa adda addaatiin konkolaataa waan adda addaatiin du'uu dandeessa. Ammatti ammootu carraan du'uu bal'aa waan ta'eef dhaloonni ammaa nuti carraa qabna siin jechuun barbaada walumaa galatti maaliif salphamatti duutaa salphamatti ajjeefamta waan taateef carraa guddaa qabda jedheetan amana. Carraan kana caaleen jiru jedheetan amana maaliif armaan dura waggaa 20 namni taa'een du'u keessayyuu gara ganna 35 olii yookaan 60tti akkasii yoo dhiyaate du'a namni yeroo sanitti. Ammatti immootu namni waggaa 10ttis waggaa 20ttis ajjeefamuu waan jiruuf carraan kana caalu hin jiru amana. Kanuma siin jedha mi'aatis yaada qabdu akkana affeertu abdiin qaba. Walfalmiin keenya kanumarratti bu'uureffatanatti fakkaata. Maarreegaa akkuma argaa jirtan kanatti yeroo ammaa kanatti boleeskiyya waggaa 10ttis ajjeefamuun jira, waggaa 20ttis ajjeefamuun jira. Sagalee ummata keetii taatee ajjeefamuun jira. Yoon sagalee ummata keetii illee ta'in caaluma jettee carraa ajjeefamuu qabda. Carrammaan kanatti hareen jiru ajjeefamni taanaan hin boqonnaa ka jedhu yaada sammuu keessaa qaba. Bara duritti namni tokko umrii jaddi galeessummaatiin waggaa 70 ol yookaan 80 ol dhukkubsatee yookaan aksidantii adda addaatiin du'a. Har'atti ammootu yoo mirga saba keetiitiif dubbattillee akkasuma ammootu waa'ee eenyummaa keetiitiif yoo falmattillee ni duuta. Erga duuteen boodatti cinqa addunyaa kanarraa waan deemnuuf abdii tokko qabna. Kanaafuu haqa keenya irratti waan duunuuf gara jaannataas galuu dandeenya kan jedhu yaada akkasii burqisiisu jiranatti fakkaata. Anyway bara durii keessatti laayifii guddaa erga argeen duubatti dargaggeessi tokko fuudhee maal jedhee maatii horatee akka fedhe burraaqee akka fedhetti nyaatee akka fedhetti taphatee mirga qaba waan taateef jiruu gaarii jiraachaa turanii. Akkasuma umriin isaanii jiddu galeessaan 70 68 akkas yeroo ga'etti du'an jechaadha haala adda addaatiin yoo kana jennu sanii gaditti hin du'an jechuu kennaa miti. Akka ammaa kana namni argees ajjeesu akka ammaa kana reebichi hin jiru akkuma feete jiraatta. Mee amman tanatti immoo ajjeefamuun kun carraa guddaadha jechuu jira. Kanaafuu warra durii deeggartamoo warra ammaa kana deeggarte jedheetiin gaafii xumuraan gaafadhee sagantaa keenya asirra goolabna. Sagantaa biraa immoo kutaa guddaa qabadhee isiniif dhiyaadhaa maaliif amman tanatti hanqina yeroo irraa kan ka'e sagantaa biroos waan qabnuuf yaada keenya asumarratti goolabuuf deemna. Mee amman tana isa gaafadha warra durii kaan turee du'u san wayyamoo isin wayya jedheetan gaafadhaame maal naa deebisisumaa wajjin turtii gaarii kan hordofaa jirtan gama madda walaabu peejii miidiyaa neetwork akkasuma immoo gama YouTube chaanaalii keenyaatiin hordofaa jirtan jechaadha. Galatoomaa isiniin jedhamee isattiin isin deebisa.
ani lafaaf samiidha jedha warra ammaatii fi warra durii yoo jettu lafaaf samii ka duraanii qotatee fuudhee jaartii argatee ilmaan horee maal jedheetin ganna 70-80 dhaqeetan yookaan aksidantiin du'aa yookaan immoo waanuma adda addaatiin du'uu danda'a. Ammatti immoo osoo waan takka illee argin haqa keetiif duuta waan taateef cubbuu takka osoo hin dalagin ummata keetiif osoo falmattu yookaan hiriira baatee yookaan immoo waa poost gootee yookaan immoo waa barreessitee Facebook irratti sababa saniin ajjeefamta. Nafseen nama immoo nama argite harkatti yoo duute nama si ajjeesisan Rabbiin waan gaafatuuf dargaggeessi har'aa carraa guddaa qaba jedheetii yaada. Kanallee asumaan Rabbii kennallee kadhannaa fi maaliif warroota haqa kadhatantu yookaan immoo haqa falmatantu harka namaatti ajjeefamaa jiran waan taateef warri durii sun hedduun isaanii ajalumaa fi wantoota adda addaatiin du'uu danda'ani. Akka har'aan tana mirga keetiif dubbatte akka har'aan kana haadha kee fuulduratti abbaa kee fuulduratti ajjeefamuun carraan kun hin jiru ture. Dargaggeessi har'aa carraa gaarii qaba maaliif yeroo har'aa haqaaf falmatanii du'uun kun Rabbiin birattis kabajaa qaba. Sabni haqi isaatiif falmatu haqi isaatiif namni dhaabbate Rabbiin biratti bakka ulfinnaa waan qabuuf carraa gaarii qabna. Garuu asumaan wanti dhaammachuun barbaadu nu ajjeesuun haa dhaabbatu jechuun barbaada. Du'uun barbaannu ajjeefamuun barbaannu waa hedduu arguu barbaanna fuunee maatii horachuu barbaanna. Barannee doktora ta'uu barbaanna barannee piroofeesara ta'uu barbaanna barannee biyya kana ijaaruu barbaanna. Garuu ammootu carraan dirqii nu ajjeefamaa waan taateef nu ajjeesuu waan taateef kanaaf nuti jaalannee du'uun barbaannu garuu ajjeefamnus ittiin gaabbinu biyyarraa baqannus ittiin gaabbinu sirnattu nu gate waan taateef jechaadha. Osoo carraa arganne yaada keetitti sii deebi'a. Osoo carraa arganne akka warra kaanii waggaa 120 illee yoo ta'e ni jaalanna. Garuu ammootu maasan taa'uu dhabnee ofitti naarru maaliif akka saba keenyaatiif duune kanuma sin jedha waan naaf feerteef hedduun galatoomii. Sagantaa keenya kan biroo irratti wal argina eetiin amana. Lubbuun ilma namaa karantaanetti ba'uun haa dhaabbatu. Nutis fuunee bultii godhachuu barbaanna. Nutis biyya keenya keessatti barannee abbaa biyyaa ta'uu barbaanna. Kanaaf gaa haqni keenya eeggamu sin jedha. Nutis galatoomii jennaan obboleessa keenya haala kanaan yaada nuuf kennee jira. Lubbuun keenya seef nu haa ta'u jedhee jira. Lubbuun keenya nu haa baraaramu jedhee jira. Keessaayyuu nutis akkuma eenyutu akkuma warra kaleessaa san fuunee bultii godhachuu barbaanna. Jiraannee barumsa barannee doktora ta'uu barbaanna piroofeesara ta'uu barbaanna. Garuu immoo sirni waan dhugateef duunus ittiin gaabbinu ganna 10tti 8tti 20tti 50ttis duunu haqa keenyaaf falmataarra waan taateef Rabbiin birattis kabajaa qabna kan jedhu yaada nuuf kenne waan garaa nama nyaatudha. Nutis lubbuun ilmaan Oromoodhaa kara hin taanetti ba'uun lubbuun ilmaan Oromoodhaa kara hin taaneen biyyaa baasuudhaan akkasuma mootu kallattii adda addaatiin ajjeefamuun haa dhaabbatu isiniin jenna. Sagantaan tamsaasa kallattii keenya fuulleffannaan yaada keessaayyuu ilmaan Oromoodhaa almaletti kallattii adda addaatiin ajjeefaman irratti bu'uureffate kanumarra goolabna. Kan isin wajjin ture ana obboleessa keessan falmataa roorrooti gama madda walaabu miidiyaa akkasuma gama peejii keenyaatiin sabiskiraayib gochuun filoo gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaalee adda addaa qabannee isiniif dhiyaannu ta'a. Kan isin wajjin ture obboleessa keessan sagantaa keenya asirra goolabee jira. Turtii gaarii isiniin jedha. Guardia da pade, sine gabia ko, janga oromoli, rajete morma jengutu, janga oromoli, rajete.